Ashama akkam jirtu hordoftoota keenya sagantaan BBC Afaan Oromoo wixata galgalaa eegaleeram. Itoophiyaan ijaarsa hidha haaromsaa ilaalchisee mari'achuudhaaf ammas qophii ta'uu beeksisu. Negotiation means it's a kind of win-win. Marii jechuun qaamni lachuu kan injifatudha. Garuu qaamni tokko qofti injifachuu yaada yoo ta'e maricha itti fufuun ni ulfaata. Somaalilaanditti aleellaan godaantota Itoophiyaa irratti mudate booda humnoonni nageenyaa tarkaanfii akka fudhatan ajajamu. Oromoos haa ta'u namoota biraatis akka namoota Itoophiyaa dhufe kan argan achirraa tarkaanfii fudhachuu eegalan jechuudha. Guyyaa Jimmataa Makiidaa fi Asirii gidduutti jechuudha. Geediyootti sigiga lafaa mudate akkasumas waa'ee balalii yaabeellootti eegale irrattis balaliisaa dubbisnee qabna. Oduu oolmaa addunyaaf odeeffannoo ispoortii qabna. Amma xumuratti hordofaa. Itoophiyaan ijaarsa hidha haaromsaa xumuruudhaan fulbaana 9 bara 2025 eebbisuudhaaf qophiitti jiraachuu beeksiste. Bishaan laga Abbayyaa qofaatti fayyadamaa akka turte Masriin Itoophiyaan hidha kana ijaaruu mormaa turte. Itoophiyaan ijaarsa hidha kanaa xumurtulleen ammas mariidhaaf karri ishee banaa ta'uu Ministeerri Bishaanii fi Enerjii Dr. Habtaamuu Tafaa BBC'tti himan. Hidhi kun akkatti jiruu lammiilee Itoophiyaa jijjiiruu ibsu. 54% of our people have access to electricity. Uummanni keenya dhibbeentaa 54 tajaajila ibsaa argataa jira. Dhibbeentaa 46 immoo tajaajila ibsaa argachaa hin jiran. Waggoota 5 dhufan keessatti lakkoofsa kana hir'isuuf hojjenna. Kaayyoon keenya bara 2030tti yoo xiqqaate dhibbeentaa 90 oliif ibsaa galchuudha. Kana irratti hojjetaa jirra. Dr. Habtaamuun yaada Pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Ameerikaan hidha kana deeggaruu irra deddeebiidhaan kaasan irrattis yaada kennaniiru. Different comments from different parts of the world. People say, okay. Kutaalee addunyaa garaa garaa irraa yaadni kaan jiru. Hidhi kun deeggarsa alaatiin malee hojjetamuu hin danda'an warri jedhan jiru. Kun dubbii dharaati. Maallaqa uummata Itoophiyaa qofaan hidhi guddaan kun ijaarame. Maallaqni uummanni gumaachee fi ijaarsa hidha kanaaf baankiirraa baasne hundi kan lammiilee Itoophiyaati jennee amanna. We believe that it is all Ethiopian people's investment. Masrii fi Sudaan hidhi kun ijaaramuun amma bishaan argannu hir'isaa jedhu. Yeroo Itoophiyaan hidha kanatti bishaan guutu tarkaanfii addatti biyyattiin fudhatte ta'uudhaan ibsaa turani. Dhimma kanarrattis Dr. Habtaamuun yaada kennaniiru. When Ethiopia start to build the dam, the Egyptians they know they were part of it. The Sudanese they were part of it. Ethiopia was ready to discuss. Yeroo Itoophiyaan hidha kana ijaaruu eegaltu Masrii fi Sudaan qaama ijaarsa hidha kanaa turan ni beeku. Itoophiyaan hidhi kun ijaaramuun akka isaan hin miine mirkaneessuuf qophiidha. Dhimma kana qorattoonni sadarkaa idil-addunyaa irra caalaa ijaarsa hidhichaa miidhaa gara fuulduraatti dhufus qorataa turan. Sadarkaa idil-addunyaatti qulqullinaan ijaaramuun isaa mirkanaa'eera. Biyyoota yaa'aa gadi irratti miidhaa akka hin geessifnes mirkaneessaniiru. Ogeeyyiin sadarkaa idil-addunyaa mirkaneessuu qofa osoo hin taane waliigaltee DOP kan Masrii fi Sudaaniif Itoophiyaa gidduutti mallatteeffame qabna. Waliigalteen kun Itoophiyaan hidhicha itti fuftee biyyoota yaa'aa Abbayyaa waliin akka mari'attu hayyama. Kanaafuu ijaarsa hidhichaa kan dhaabsisu otoo hin taane waliin mari'achaa akka itti fufnu eeyyama. Hidhicha ijaaraa odeeffannoo akka wal jijjiirru eeyyama. Ijaarsi hidhichaa itti fufaa dhimma kamiyyuu akka mari'annu ibsa waliigalteen sun. Discussing with the Australian countries. That is purely written, black and white. Masrii fi Sudaan wajjineen mariin taa'ame irra deddeebiidhaan milkaa'ina dhabee ture. Sababii maaliif milkaa'uu akka dide Dr. Habtaamuun gaafatamanii akkas jedhan. Negotiation means it's a kind of win-win. Marii jechuun qaamni lachuu kan injifatudha. Garuu qaamni tokko qofti injifachuu yaada yoo ta'e maricha itti fufuun ni ulfaata. Amma yoonatti Itoophiyaan hidha kana ilaalchisee marii danuu irratti hirmaatteetti. Gara fuulduraattis hirmaachuun itti fufa. Ammas mari'achuuf qophiidha. Waggaa 2 dura marii irratti hirmaachuu kan dhiise Masriidha. Amma bishaan argachuu qabna jedhan irratti Itoophiyaan akka waliigaltu dirqisiisuuf yaalan. Bishaan kun kan yaa'aa Abbayyaa hundaati. Isaan waliigaltee bara koloniitti cichaa jiru. Waliigaltichi biyyoota yaa'aa Abbayyaa kan moggaatti dhiisuun mirga hundaa Masrii fi Sudaaniif laata. Kun ammoo haqa qabeessa miti. Eenyullee kana hin simatu. Which is giving the whole right to Sudan and Egypt. Naannoo kibba Itoophiyaa godina Geediyootti torban darbe sigiga lafaa mudateen namoonni 26 du'an. Bulchaan godinichaa Dr. Zinaabuu Waldee reeffi namoota 15 amma yoonaatti akka hin argamne BBC'tti himan.
barbaachi reeffaa balaa sigaga lafaa biraa uumuu malaa jedhamee yaaddoon uumameef jecha barbaachi yeroodhaaf adda cituus dubbataniiru. ወደ 6 ሰዎች ህይወታቸው አልፏል። ከነዚህ መካከል ኦልሞስት 15ቱ namoonni 26 lubbuun isaanii darbeera. Namoota balaa kanaan du'an keessaa reeffa namoota 15 amma yoonaatti barbaadaa jirra. Ammatti namoonni 4,000 sababa sigiga lafaa kanaan qeerraa buqqaaniiru. Namoonni du'an kaan reeffi isaanii achitti awwaalame jennee amanna. Namoonni ooyiruu bakka balaan kun itti qaqqabee cinaa turan kanneen balaa kanarraa hafan ni jiru. Waa'ee namoota balaa kanaan miidhamanii odeeffannoo bal'aa isaanirraa argame bakka bulee agamsaa jedhamutti kadu'an namoota 17. Isaan keessaa reeffi namoota 2 argameera. Balaa sigiga lafaa 2tu mudate. Kana malees gandoonni 11 balaa kanaaf saaxilamoodha. Somaaliilaand keessatti kanneen lammiilee alaa irratti aleellaa raawwatan irratti humnoonni nageenyaa tarkaanfii akka fudhatan ajajuu pirezidantiin bulchiinsichaa dubbatan. Pirezidanti Abdurrahmaan Mohaammed tibbanaa erga aleellaan godaantota Itiyoophiyaa irratti mudateen booda yeroo dubbatan kana jedhan. Jiraattonni BBC'n dubbise akka jedhanitti erga yuutiyuubariin Itiyoophiyaa tokko gara Argeessaa dhaqee viidiyoo waraabee booda dhibdeen kun dhalate. Ergaan isaa dargaggoota Somaaliilaand biratti akka hin taanetti hubatamee jedhu kanneen dubbisne. Jiraataan Somaaliilaand kan ta'e Yuuyyaan godaantota Itiyoophiyaa irratti aleellaan torban darbe gaafa kamisaa eegalus jimaata hammaachuudha hima. Ammayyuu tanatu dubbise. Namoota miidhame wallahi hanga nama lakkoofsaan nama 10 hanga 15 ati 20 illee ga'uun oolu maaliif namoonni nuti ga'inu kan hin beeknellee hedduutu jira. Tole akkan yaada kee irraa hubadhetti kanneen miidhaman dhalattoota Oromoo qofa osoo hin taane kanneen Itoophiyaadhaa baqatan miidhaan irra ga'eera akkasii. Hedduu har'a ga'e amma namni suuraa irratti ati sooshaal miidiyaa irratti dubbatu kan amma bakka suuparmaarkeetaa tokko duratti hedduu miidhan tokko amma lammii Tigireeti. Kanaaf akka waliigalaatti maqaadhaaf Oromoo haa jedhani malee namoonni isaan hedduu miidhaadhaan kan Oromoo fi Tigiroota namoota as keessa jiran hundaa'u yaalii godhanii jiru jechuu barbaadetti isaan ga'uudhaaf miidhaa. Tole yuutubariin tokko dhufee seenaa Sheek Bakrii Saphaloo fi waa'ee seenaa Hargeysaas dalageedhaan egasii booda wanti inni jedhee akka biraatti fudhatamee dhalattoonni yookiin immoo jiraattonni Somaalilaand immoo akka waan inni lafi kun kan Oromoo akka ta'etti dubbatee dhaniitidha haalilaa raawwatanii akkasii. Akkasii. Tole inni garuu maal jedhee? Inni lagaan jecha kanaa san hin jenne hatta hangara gaallee yoo qabaatan sagaddaa barreeffama akka jettan akkaataatti kan sirriidhaatii fi gocha kanaaf hin jenne biyya kanaaf galata qabna haalli mudate immoo as keessatti baqattoota keenya simatanii as keessatti illee lammiin biyyattii fi baqattoonni illee waliin ta'anii awwaalanii beekaa godhanii fi akkasumatti immoo nuti galata guddaa irraa qabnaa jedhuun dubbadde malee naannoo biyya kanaatii fi yookaan biyya keenyaa jee waan dubbadde qabu jee inni gabbee labsii baasee ibsa baasee ture. Poolisiin tarii namoota badii kana raawwatan kanneen miidhageessan kan to'ate qabaa kan isin dhageessan. Hangammaatti ibsa poolisii irraa kan inni afaan kana dhageenyadha. Biyya poolisaa tokkotu ibsa baasee afaan kana. Ibsa sanarraa kan inni dhagee akka lakkoofsaan gara nama 14 qaban himaa sanboota isaan karaas mana murtiitti kan dhiyeessinu tahaa jechaa jirta garuu lakkoofsaan hanga nama 14 takka qabamee harka isaanii harka mootummaa jiranii jiran jechuu barbaadu. Tole haalellaan kun gaafa jimaataa? Gaafa jimaataa eegale san durallee guyyaa kamsaallee ture garuu guddinaan labsiin labsame guyyaa jimaataatti taa'e eegale. Tole maal godhu fakkeenyaaf nama arga rukutuu? Kanumatti bakka takkaatu jira magaalaa keessa bakka itti galtee dargaggootaa fi namoonni adda addaa walitti dhufanii shaayitti dhuganii achirratti walitti dhufanii chumarraa sochii karuma guddaa jiddugala magaalaa keessa eegalanii namoota Oromoos haa ta'u namoota biraattis akka namoota Itoophiyaadhaa dhufe kan argan achirraa tarkaanfii fudhachuu eegalan jechuudha guyyaa jimmataa asirii makriibaa fi asirii gidduutti jechuudha. Tole mee yeroo adda addaatti lammiilee Itoophiyaa godaananii Somaalilaand keessa jiran irratti haleellaa yeroo raawwatu dhageenya. Hariiroo akkamii qabdu? Akkamii waliin jireenyi keessan? Namoonni negatiifa yookaan gartee yaada gaarii qabanis hedduutu jira warri yaada hamaa qabanis ni jira. Garuu sochiin irra hamminni isaanii namoota qaama lammii biyya sanaa odoo hin ta'in warreen isaan kun warreen biyya addatti gartee biyya bilisummaatti jedhanii fiyyaama waan taate warra Somaaliyaa irraa murame waan taateef Somaaliyaan isaan kanaa wajjin uummata isaanii kana keessa seenteetillee
akka gartee uummanni kun ollaa biyyoota fakkeenyaaf akka Itoophiyaa, Jibuutii haa ta'u nagaa wajjin jiraannee walitti jiruudhaaf hedduu yaalii godhanii. Pireezidaantiin Somaaliilaand dhimma kanarratti yoo dubbatan kanneen badii raawwatan akeekkachiisu gabaasni riippoortara BBC ibseera. Maalmaha waxa soo noqnoqday in dadka ajnabiga ee Somaliland jooga qaarkood dhibaato la gaarsiiyey. Haleellaan irra deddeebiin tibbana lammiilee alaa Somaaliland keessa jiraatan irratti xiyyeeffate mudateera. Walakkaa isaan irratti miidhaan dhaqqabeera. Somaalilaandii fi uummati ishee keessummaa simatu. Hariiroon Itoophiyaa fi Somaalilaand qabanii seena qabeessadha. Uummati Itoophiyaa fi Somaalilaand uummata adda fo'amu miti. Lammiileen Itoophiyaa baay'ee gara Somaalilaand dhufu. Muraasa isaanii irratti haleellaa raawwachuun hin barbaachisu. Aangawoonni mootummaas yeroo dubbatan walumatti Itoophiyaa jechuudha malee sabaan dha'uun qaban. Kanneen lammiilee alaa irratti haleellaa raawwatan irratti dameen nageenyaa tarkaanfii akka fudhatu ajajeera. Kanneen eeyyama jireenyaa hin qabne yookiin yakkaan shakkaman kan gaafachuu danda'u damee nageenyaa qofaadha. Haalli yeroo ammaa tasgabbaa'uu BBC'n odeeffateera. Kanaan dura haleellaa raawwataniin lubbuun darbuun ni yaadatama. Amma immoo oduun gaggabaabsa isinitti hima. Ministeera muummee Huutii dabalatee sirni awwaalcha ministeerotaa fi qondaalota olaanoo 12 haleellaa Israa'eliin ajjeefamanii har'a magaalaa guddoo Yemen Sana'aa keessatti gaggeeffame. Namoonni 10,000 lakkaa'aman masjiida guddaa magaalaa Sana'aatti argamuudhaan sirna awwaalcha qondaaltota garichaa irratti hirmaachuu Reuters gabaaseera. Bulchiinsi Tiraamp gaazexeessitoota VOA 500 ta'an ari'achuu eegalee tarkaanfiin jaarmiyaa bajeta mootummaatiin socho'uu irratti eegalame kun karoora pireezidaantii Tiraamp deeggarsa adda kutuudhaaf qabatan keessatti argama. Miidiyicha White House kan fiixetti ba'e jechuudhaan himateera. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa dhiyoo yeroo jalqabaatiif gara Yaabeellootti balalii eegaluu beeksiseera. Galataa Mitikkuu Mooyaaleetti dhalatee Yuunivarsiitii Dirree Dhawaatti barate. Yeroo ammaa balaliisaa xayyaaraati. Balaliistootas ni barsiisa. Balaliin torbanitti si'a 3 gara Yaabeellootti eegale faayidaa qabuu fi miira isatti uumes dubbateera. Hamzaa Huseentu dubbise. Guyyaa kana iddoo ennee yeroo dheeraa fi akka malee ennaa karaa amma gara Boorana kan deemuu fi guyyaa tokko guyyaa lama caal fudhachaa ture. Gaaf nu barattoota yuunivarsiitii irra yoo ilaaltan karaan daandiin lafaatiyyuu ispaaltiin sirriitti hojjetameen turre. Kun ammoo akka malee dhiibbaa guddaa ikoonomikaalii, saayikooloojikaalii guddina uummata sunii irratti dhiibbaa guddaa uumaa ture. Kun ammoo hawwii akka godinichaatti guddina godinichi argachuu qabu fedhii qabnu irratti akka malee carraa guddaan uumama eerpoortiin kun hojjetamuun isaa yeroo dheeraa eegaa turre uummati Booranaa addunyaa waliin karaa inni itti godhuudhaaf karaan kunimi baay'ee gammachuu guddaan dhagahame uummati kiyyaallee akkanum gammachuun guddaan itti dhagahame. Boorana keessaa paayileetonni yookiin balaliistonni xiyyaaraa akka kee hedduudha. Wanni nama hedduu caala gammachuu guddaan natti uumu tokko ani nam gaafa aviation university galee baradhu namni Booranaa namni an beeku hin jiru. Hojii jalqabeellee nama Boorana irra dhufu tokkollee hin argina gammaa. Garuu ijoolleen nama lama treeningii namni jalqabin jira. Wanni gammachuu guddaan natti uumaanidha. Namni amma industirii kana gaafa join godhu. Waan kana achievably godhee waan itti dhaqqabuu danda'u godhee yaadu maaliif guddoon irra fagoo jira. Waan sunis amma buufati xiyyaara kun achitti ijaaramuun isaa nama kaayimaa kaachisu. Kana barattoota hin kakkaasaa wanneen warraa waan kana fedhaa sun callaa sun ta'ini carraa waan kan itti further dig godhanii itti understand godhanii hin kennaaf. Kanaaf amma nama akka malee qofummaan na dhagahama namni understanding godhuu malee aviation keessatti instructorummaan hojjedha amma ndoom full time asitti positionii team leader position irratti chief flight instructor ta'ee yeroo amma almost waggaa tokko kan darbu kanaaf fully concentrate godhee training irratti baay'ee hojjechaa jirra intensively hojjechaa jirra. Ethiopian Aviation University irratti chief flight instructor position irratti hojjechaa jira. Yeroo baay'ee amma barnoota akka paayileetii kana barnoota gama xiyyaaraan wal qabatu kana kan ta'an waruma naannoo magaalaa Finfinneef naannawa sana jiranidha kan baratame yeroo dheeraadhaaf utuu dandeettii isaa qabanii qacarraan argannellee jiru. Akkamitti ati duraan atamma waan akkasii kana yaaddee turtee itti karoorsitee yookiin kanan ta'a jettee eegdee turtee ammoo ijoollee akka kee fageenyarra jiran kana maal gorsita akka dhiibanii wanta kanatti deeman akkamiin milkaa'uu danda'u jetta?
example argee nam sun laalee akkas fedhu baadhullee baay'ee fedhii qabdu akka malee. Garuu fedhii kanam gara reality jijjiirutu challenging guddaan ka ture bakki wanni kun itti gaggeeffamu Finfinneedha dorgommiin kunini kan deemanii dorgomuun baay'ee ulfaata ture. Baay'ee rakkisa. Tuniif amma buufati xiyyaara kun Yaabelloo irra ijaaramuun isaa positiiviin wanni qabu amma bakka hedduu bakka buufati xiyyaara kan jirutti recruitment process kan out station irratti akka inni godhamu managementiin yaa already decide godhe waan suniif dorgommiin kun amma Naqamtee irratti hin geggeeffama, Amboo irratti hin geggeeffama, Dirreedawaa irratti hin geggeeffama. Nam gar Yaabelloo gar Mooyyalee jirkana ammoo fulaan itti dhiyaatu gara hawaasa kana carraan airportiin kun Yaabelloo irratti hojjetamuun isaa dorgommiin kun recruitment processing kun akka inni Yaabelloo irratti directly godhamu roolii guddaa taphata. Namni potentially waan hin qabneef miti ka pilotiin ta'in carraattu hin jirtu. Baay'ee galatoomi. Galatooma.